Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu Ameerikaa qabna. Oduu injifannoo Kaayirootti tapha cimaa haalaan eegamaa ture sa'a muraasa dura injifannoo gooticha ilma sabaa kantiibaa magaalaa Kaayiroo obbo Mubaarik Musammaatiin xumurame. Tapha kana irratti raajii addaa kan hojjete hawaasni Oromoo Itoophiyaatti warra soddaa keenyaatiif faranjii walitti qabee garafuun ilma sabaa kana injifannoo gonfachiiseera. Obbo Mubaarik Musammaa erga intaloo warra soddaa kana garafanii manatti deebisanii booda haala imimmaan qabachuu hin dandeenyeen hawaasicha galateeffataa osoo jiranuu inumaayyuu kun Mubaarikitti ni xiqqaata jechuun kennaawwan garaagaraa kan akka alaabaa Oromoo akkasumas gaabii abbaa gadaa itti uwwisuun ammas irra deddeebiin gammachuu irratti gammachuu gonfachiisaniiru. Taphuma kanaaf jecha hojjettoota istiidiyoo waliin gara sanatti kan imale kaameraan odeessaa oduu gurbaa leenca kanarraa leenca oofuuf kaayyoo qabaatullee amman qabu jedhee dakkuu amaatiirra qabe akkuma jedhamu qurxummii lama funyaan obbo Mubaarik Musammaa yaasin jala oofuun kantiibichaaf jaalala qabu ibseera. Haaluma kanaan kennaalee garaagaraa obbo Mubaarikiif kan guuramaa jiru yoo ta'u intalli warra soddaa erbeesii guduunfattee karaa dhufte irratti deebitee jirti. Oromoon galaanaa eenyutti nyaaraa leencaan loltee moo uufeetaa kotte duudaa harree seetaa ilma sabaan boonaa waan dubbannu gochaan goonaa ilmi sabaa yoomuun boo'a ijji diinaa yoomuun boo'a. Garaa diinaa bittim gootee mubee kiyya baga moote jechuun faaruu qarxam kan itti godhan immoo waloo walaleessaa muhee jimmaati. Egaa maarree Mubaarik Musammaa ammallee darbii mooyi ilma sabaa saba keetiif buli jechuun oduu keenya kanarraa golomna. Odicha kan gurratti isin furguggise an odeessaa oduuti hanga oduu biraatiin walitti deebinutti akkuma feetan ta'a. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu. Hello Baba Kalu. La kaya bodeen bashkada hojii walii keeraan eengadda wayyaadii fadhee bee jennaan maala haadha kee fuffattee baate jennaan ilmoo haadha kee jedhanii be'eeti mucaa koonaa ilaala haadha shoreetti simeera'ee naqamteen jira. Eeguu korkoree eessa turteeti? Sirriis kan deefi. Turaameefati booddee wallaalla yeroo dhiyii godhu tole sammuu keessa hojjetaa garuu. Booddee biyya ishee tole jaallatamtoota saboota biyya keenyaa hundumaaf kottu maalirraa dubbisaa mucaan kun maal na gochuu deema waraqatan irraa kottu seeni kasiis. Waliin deemna karaa dheeraa jettee erga manaan baastee nan qaaneessitu gonkumaa dhugaa adeemsi koo milkoomaa. Waliin deemna karaa dheeraa jettee erga manaan baastee nan qaaneessitu gonkumaa dhugaa adeemsi koo milkoomaa. Jaalallee dhugaa kootatee sin jijjiiru ani eenyumattee. Chiti video doksa ko naftate taati Yesus ko jalalle duga ko tati sinchichiru anenu matte. Chiti video doksa ko naftate taati Yesus ko. باي الله يخليكم هنا ودا أمارة ويو مال القمر يجي إيه باي فيني قد يسون كيسر لازم بادرا ملك لما تنركم فيني كيسر وان كان دبني توري نقاد إيمان تمام Simano sim. Sim zala ziga ambo. Simela yalla. Ante kon ke wahim haram amara. Ha? Ante kon ke wahim amara. Ante zinjoro wahin kureza. Ini Oromo baleno.
Oromo baale no? Warkino. Ka Oromo warkino ini. ባለ ነው ከዛ ደግሞ ወርቅ ነው እኔ ወርቅ ነበር እናት ልብዳ አንተ ከቁንቄ እንደዚህ አማራ ሁሉም ጊዜ አካኩን ከከሚልዲ ከረስ ዲካ አካራው አካኩን ከከሚልዲ ወላሂ